akkas jettee jirti muna mana lukkuu gatiin isaa meeqa hammamiin ijaarama asiin durallee viidiyoo irratti hojjedheeseya mana lukkuu ijaaruun salphaadhaan ijaarta lukkulee horsiisuun baay'ee bareedaadha lukkulee horsiisuun baay'ee bakka dansa dhugumatti jechuudha amma fakkeenyaaf mana lukkuu ijaaruuf bolokeetta si barbaachisaa simintoo si barbaachisaa ashawaan si barbaachisaa qorqoorroo si barbaachisaa muka si barbaachisaa mana lukkuu ijaaruuf deebi'ama ammoo lukkuu bakkee lukkuun ijaaramtu lukkuun sirriitti gatii guddaa qabdi. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kooti alhamdulillah galata rabbi. Mani lukkuu ijaaruun baay'ee bareedaadha. Fakkeenyaaf bolokeetta duuba kana ni argitu miti bolokeetta kana kan isin barbaachisaa sirriitti jechuudha. Kanaaf mana lukkuu ijaaruun baay'ee bareedaadha. Video keenya like godha, share godha, subscribe godha. Mana lukkuu yoo jennu dhugaa dubbachuuf lukkulee takka gaafa bittu gatiin isii 200 hojjan 100 caacutii dhabee kaga caacutiin 150 takkittiin jechuudha takkittiin 150 gurguddoon 200 kakilee buustu kaatelee yoo bitte faayidaa guddaa si qabdi tokkoffaa buuphaan ishee faayidaa qaba buuphaan ishee faayidaa qaba amallee lukkuleen tuni wan faayidaan isii jechuudha faayidaan isii lukkulee tana nyaata oduma akkasitti bu'aa faayidaa qabdu miidhas ni qabdi yoo nyaachisiin yoo bishaan qulqullina isin eeganiif yoo bishaan isin kasbgani gaafa ati mootu lukkulee 50 bitte hasabe caacuti gaafa bitu 50 no hasabe lukkulee 50 gaafa bitte nyaanni isillee akkasumatti jiraachuu qaba nyaanni isi gaafa jiraate mootu yoo lukkuleen tuni mootu baay'ee tokko jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf saraahaa jechuudha baay'ee namatti gammada namoonni yaada akkasii qabaatan namoonni hojii akkasii hojjechuu dandeettan obboleessa kee obboleetti kee yookiin qarshii 20 argite yookiin 15 argite baqqe yookiin 10 argite baqqe sababni isaallee maaliif lukkulee tana gaafa bittee nyaata isii waan hunda isii namni sun ofirratti fuudhe haftaamin isa baasee jiru dhugaa bar haftaaminidha maaliif lukkuun kuni faayidaa guddaa qabdi saraaha jechuudha faayidaa guddaa qabdi itti fayyadama mana bichaan gaafatina gatii bichaan gaafatina gatiin muqaa meeqa gatiin barzaafii meeqa gatiin qorqoorroo meeqa gatiin bolokeetii meeqa hin jedhina maal jechuu qabdu afaan qofa otoo hin taane hojjedhu agarsiise gaaf hojjettee agarsiifte ni guddatta gaaf obboleessa kee kaafte gaaf obboleettii kee kaafte baadiyyaa keessatti sin hojjetama dhugaa namoota hedduutu hojjetee waan sanirra gatii guddaa argata lukkulee hojjetee katamaas ta'ee magaalaas ta'ee lafa kamittuu lukkulee baay'ee faayidaa qabdi killee isiin gurguratta lukkulee faranjii immoo lukkulee faranjiis ta'ee abashaas ta'ee baay'ee faayidaa garuu immoo inni bareenni inni bu'aa si qabu lukkulee faranjiiti lukkuleen faranjii qulqullinni isii sirriitti eeguuf qabdan kamiyyuu qulqullinni gaafa eegame bakka garbi dubbachuuf ati akkanatti jiraatte jechuudha maaliif waci keessi dandeetti rasii hafuu danda'a bakka isii ankabaa qabdee gaafa jiraatte isii gaafa kunuunsite galiin akkasuma argamu baasinis akkasuma argamu yoo lukkulee 5 wacii gooteef fakkeenyaaf buuphaa yookiin immoo yoo lukkulee 50 kabittu taate yoo jenni fakkeenya fudhanne lukkulee 50 hin bitta lukkulee 10 wacii jaraati yoo goote lukkulee 20 wacii jaraa goote 30 waan kee yoo ta'e bareeda dhugumatti baay'ee bareedaadha takkittiin jechuun buuphaan takkittiin yeroo ammaa kanatti meeqa beek buuphaan takkitee birri 12 illee birri 11 illee 10 illee saraa 10 ni gurgurtee isii baasa korees baasa lukkuu 50 guyyaatti killee 50 torbaanitti hasabi killee meeqa akka fiddu ani sinin jedhee bar ani fakkeenya oddoo qabaadhe oddoo hojjedhe waa takka waan irraa hidhatu jiru garuu oddoon qabu manni asii bakkee lukkuun bakkee barbaachisti injiraamitiiris saraahan jechuudha waan akkasiisanii
isin jechuu barbaade sababni isaa maaliif lukkuun faayidaa hedduu qabdi. Namni ittiin beeku. Namni wantoota akkanaa kan hin tuffata namni biyya keenya. Wanni inni barbaadu meeshaa daabboo bitaa, meeshaa akkasii bitaa. Kana namni gaafa dura ka'umsa qabu jireenyuma isaa keessattuu namni gaafa guddachuu barbaadu waan xiqqishuu tanarraa ka'a. Waan xiqqoorraa ka'a gaafa guddachuu barbaadu. Xiqqoorraa ka'e guddaa ka'a. Isin galee xiqqishuurraa ka'e inni guddaa ka'a sadarkaa guddaa ka'a. Gaaf kana ati takkaan guddadhee bakka kana as dhufa odoon taane suuta keessa hin guddattaa jechuudha. Waa hundu suuta keessa malee guddachuun hin danda'amu. Takkaan bakka kana ga'uun, takkaan warqee bituun, takkaan mana bituun, takkaan lafa bituun, takkaan nigdii baranoo galte baranuma tarraftee bakka kana ga'an jedheen. Si galee ati nigdii yoo nagaade gizee tokko ni kassarta. Gizee tokko ni tarrafta. Si galee gaafa kana jechuudha. Jireenyi kee guddachaa deema. Jireenyi kee itti fufaa deema malee dhaabbataan deema. Akka jireenyi kee itti fufaa deemuuf immoo ati hojii kee qofa itti fufi. Hojii kee qofa hojjedhu. Nama hin dhagahin ebalu maal jedhee hayi lukulee nagaadde jedha. Hayi qoraan nagaadde, hayi distiin oyitee nagaadde, barbaree nagaadde shuru miti. Jiraachuuf namni guddachuuf wantoota garaagaraa walitti fidanii guddataa isinin jechuu barbaada. Maaliif nuti asan namni keenya waa tuffata gaafa waa tuffatu amma namni maannaan jedhaan akkamitti lukkuu nagaadha, akkamitti lukkuu horsiisa namni waan naan jedhina akkas injiraa miti. Yoo barbaree nagaadde barbaree akkamitti nagaadha, shunkurtii akkamitti nagaadha jedhanii mitiira. Kuni hin ta'u, kun ta'uu sin qabu. Isin galee kuni ta'uu sin qabu. Kuni hin taayedallee yaadu. Namni akkana gonkumaa waan akkana ta'uu qabu. Sammuu kee keessatti gaafa hojjedhetti karoora mataa keetii baafatta. Hojii kee irratti xiyyeeffatta. Yeroo biyyuma ambaasan teettee ati obboleessa kee jabaa qabaate jabaa rabbi walii galtanii fakkeenya faati namni mucaayoo nama nagaafatti kun nama tokko wajii walii galtee yoo kan ijaartu taate bu'aa isii reebuu qabdi. Achuma teettee asitti dalaguu dandeetti bara. Achuma teettee asitti dalagachuu ni dandeetta. Lukulee 50 yookiin 60 bittee baasii isii wajii isii lukulee 20 akka hojjenni yoo irraa goote sanirra waan haati qixxee qoodatan isin. Killee 50 lukuu 50 takkaan guyyaatti hasabi. Ergasii immoo torbaanitti hasabi. Guyyaatti killee 50 buufte. Ji'atti eessa akka buuftu, torbaanitti eessa akka buuftu. Kuni bar faayidaa guddaadha. Nama kennan wallaalee malee wallaahi faayidaa guddaadha. Saraha jechuun nama isaan haftaa ta'etu jira jechuudha. Kana viidiyoo kee asumatti irratti dhaaba hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti please viidiyoo kiyya like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa.